كنت هلو مزيد تسبسب لسيت ريسبكت لي سنجالة بسنجل ايش وجين شيء مناسب ايه سيا بدان كو فغبا كينيا تيغا مانديرا باغا غمادا ديغي ساني A few moments later. Abon amne power barbadan irti kimira anani fi deymauji dakhal. What? Bro, what are you talking about, man? Sorry. Doftoota kee bakkeerti nageenya keessaa qabu jechaadhas viidiyoo biraatti walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadabdii guddaa asirraa qabaasin jalaa gababbadaan jira. Namoota garandaatti viidiyoo lama sin hojjeta torbanitti. Bagayyaan waggaa geessan sin jechuu barbaada. Namoonni chaanalii kanaaf haala taatan subscribe gochuun nagatinaa laakii godhaan mallattoo notification tuqaachuun barbaada. Viidiyoo qabaattan koomentii barreessaa garumaatti nafaana tura. Abbaabdi beektu baay'een keessanii abbaabdi gaa'ela godhatee jira yookiin mana dhaabbatee jira jechuun cidha godhatee jira jechuudha. Haadha manaa fuudhee jira. Sanii fi abbaabdi bakka gammadde sin jechuun barbaada. Baga abbaa bultii taate, baga abbaa manaa taate, horaa biraa waliin harri filadhaan sin jechuu barbaada. Kana maskana shabbarbuut balto tattu agar bahnof Kesani tiga mandera baga gamadan kesani baga gamadan Ay abbaabdi garuu namoota live streamidhaan namoota bohaarsan yookiin namoota kofalchiisan keessaa abbaa abdii the best dhugaa tokkoffaadha. Live caalaa wantoota iskiriin rikeerdii ta'ee dhufe yeroo baay'ee namni iskiriin rikeerdii godhee kukkutee TikTok irratti gadhiisu baay'ee faniidha. Baay'ee nama kofalchiisa. Haasaa isaarraa Ingiliffa isaarraa arrabsoon isaallee normaal takka waan nama jibbisiisu miti. Inni nama arrabsu akka kiyyatti meebi namooti jibbuu dandeessu. Nama tura beeka fani baay'ee nama bohaarsa yookiin baay'ee nama kofalchiisa. So amma immoo haadha manaa fuudha godhatee jira yookiin cidha dhaabbatee jira. Sadiif baga gammaddee horaa dagaagaa umurii dheeraa waliin jiraadha. Ijoollee horaa sin jechuu barbaada. Welcome Hoyo. No, not welcome. Why you disturb the woman from Ethiopia? ሄለንም በቀደም ስትሳደብ ነበር ሰምቻለሁ። አሁን ደግሞ ትሄዱን ትሳደባታለህ. Why? Mina gaba my mat. Mina gaba my mat. My freedom. Why you insult the woman, the small woman, the small girl from Ethiopia? Shut up. It is Welcome Hoyo. Hoyo. ሁለተኛ ጊማቶች አንቺ mina gaba. My freedom is ሁሉም mina gaba. በስ መጀመሪያ መቀመጫ ማሳመር ጥንባታ ማቀመጫ ሴት ነው ከኢቴ ከወተር ሜኑ በሁሉም ከዳንት ያለው እዚህ ተሰብስበው ለሴት ሪስፔክት የሌለው ጥንባታ ብር ብቻ ባቋቋቋ ማንነትን እንትን ያለው ውሻ ይሻላል ጠብቆች አንተ ደግሞ አንተ ውሻ ሁሉም my mother all is sleeping is sleeping. What are you coming, my freedom, my young, my talking? Watermelon is sleeping. What are you talking for me? I'm crazy more than for you. Watermelon is sleeping. Ay abbaabdi. Dhugaa an kanaafin jaalladha abbaabdi. Yoo akkam nama harrabsi yoo akkam maal ta'e beekaa wanta itti nama rabsu itti callisee waan haasa'uu fi baay'ee nama kofalchiisatti. Garuu gaafa namoota laayivii ilaaltanii lafatti dhugoo namni kun sireesiin taa'u yookiin lafatti amma mana qubna garaatee amma gaa'ela dhaabbatee beekaa nama guddaadha amma haadha manaa qaba gara fuulaatti ijoollee godhata. Garuu gaafa laayivii irra dhufu maraatu akkasiiti. Noormaali jireenyi isaa waan biraa garuu laayivii irratti fan beekaa koontentii isaati beekaa kun wanta inni fidatee dhufedha. Wanta ni laaviidhaan ittiinan baay'ee ittiinan milkaa'ee beeda ittiin milkaa'aa ittiin jiraatara ittiin nyaachaa jechuudha. Saniif baay'ee nama humee lafatti sireesii ta'uu danda'a namni kuni garuu viidiyoo jecha TikTok jecha akkas ta'uu danda'a yookiin koontentii masaatii ta'uu danda'a yookiin wanta ittiin gara sooshaal miidiyaatti dhufedha. ባለ ቀሽር ሰላም ነው? እሺ ጨዋታ ላጫውተና ከተሳካልኝ ብር ልሸልም። እሺ በደንብ አድርገህ ታለቅስና አልቅሰህ እንባ ከመጣልኝ ብር ትሸለማል።
A few moments later. Beriidhaaf illee kan bu'anidha. Maallaqaaf kan bu'anidha. Garuu namichi dhumarra dhuufee maaf qara samaa boofsistanii dhufee loleekee waan sana gaafa baruun iyyuu hin bu'eefi. Oromticha boonaa qabaataa hundumaa. Gurbaa beekaa jedhamtu sanatti balleessooti. Bareenni illeen keetumaa hayyummaan illeen keetumaa. Garuu immoo dandeettii gaafata wanni sun. Gootummaan illeen keetumaa kabsii kennees rabbumaa sittiin qixxaattu homaa. Immoo ambaa shaabiyaa shaayim tachi lallaasaam digame sittiin qixxaattu homaa. Urri abba duubaa jecha laallee malee bonaa fi faarulee siilaanuu hin malee. Immoo Egeree taalentiin kun waggaa lama in ta'a. Oromiyaa Artii Instituutiidhaan kan qophaa'edha kan OBN irratti darbaa ture. Bara sana baay'ee mana hordofaa wantoota akkas akkasii dhugaa baay'ee mana tola baay'ee mana hordofaa. OBN irratti darbaa ture kanaan dura mallee dhaabateera qophiin suni garuu amma daddaraaroo jedhe kan itti ufan jiru. Isaan inni ammateeyyuu namoota ciccimoodha kan inni fidu. Inni kun garuu namootumti dandeettii qabanis dhiisanis namoota fiduma namatti fakkaata. Maybe kan keessaa dandeettii qabaate marsaa ta'utti darbaa kan keessaa dandeettii hin qabne akka bohaartiitti fayyadamu natti fakkaata yookiin akka fanii yookiin uummatattiin bashannansiisu akka gurbaa kanaaf natti fakkaata. Mucaan kun maraataa wayii karaarraa qabanii fidan ta'uu danda'a. Ituu ulaagaa qabaate dhuguma jalqaba ulaagaa qabaate gurbaan kun isteejiitti hin bahu ture garuu ulaagaa malee dhuftes yoo dhufte yoo dandeette dabarte isteejiitti taa'atte yoo danda'u baatte immoo akka bohaartiitti itti fayyadamu natti fakkaata. Eeshi maqaa keessan nutti maamessa. Gudii qees warquu. Warquu kabbadaa. Gandi keessanis. Sillaaseedha. Sillaasee maali? Siree malee gandi isaa maal jedhama? Gandi jechuun iluudha. Iluudha? Okay. Kam tajaajiltu? Beetekiristaanii kam tajaajiltu? Sillaaseedhuma? Okay. Gaheen tajaajilaa maal achi keessatti? Lubummaadhaan hojjettu jechuudha. Waggaa meeqa hojjettaniitu? Luba durii. Waggaa 3. Okay. Maatii qabdu? Haadha manaa qabdu? Ijoollee meeqa qabdu? 3. Wanta amma isin hojjettan kun sirriidha moo sirrii miti? Sirrii miti? Lammaffaatti deebitu? Mana amantaa keessatti wanta akkasiin barbaachisu? Dogoggora kanatti hin deebitan? Mucaan kun isin hin madaaltu? Kanaaf nu bichaa otoo hin taane uummata hundaatiin dhiifama naa godhaa. Walitti itti siqee amma chuma dhaabadha. Isee dhiifama gaafataa wannaan. Eeshi da'oo atoo maqaa keenyatti walitti siqaa. Maqaa keenyatti. Maaf reeban maaf hin tuman. Sagalee kee ol fuudhi faanuu? Faanuu dejenee eeshi. Gandi kee hoo? Talacoo eeshi. Ganda talacooti? Kutaa meeqa baratta? Kutaa 9? Okay, kutaa 9. Ifa boru baratta? Okay. Maal sin jedhee si fides? Dubbattu? Maal sin jedhee si fide? Jechuun maal sin jedhee si fide akkam? Maal hojii as dhufteen jedhe? Wanta gaariitti si fide. Eeshi. Dubbadhu kaaree maal sodaatta? Namni sirkutee jiraa? Moo qaama seeraa si geessinu? Maarreen dubbattu? Dubbatteen galtu? Jetteen galtu? Eeshi. Sin jaaladhe sin jedhe. Eeshi wajjin cimna sin. Qeesii arraba daanquu foggabbaa keenyaa ta'e Dr. Zalaalema Barraabar tokko walaloosaa keessatti. Amma namichi kun luba yookiin qeesiidha. Maqaadhaaf jechuudha malee qeessota jiran yookiin qeessota mana kiristaanaa keessa jiran hundas bakka hin bu'u. Garuu duriyeedha kashlabbeedha namichi kun. Ijoollee 3 qaba nama guddaadha. Mucaan kun mucaa waggaa 16 kutaa 9 biratti. Mucaa kana fuudhee caaka keessatti ejjuu fi kan inni deeme wanta biraan jiru jechuudha. Yookiin mucaa kana goomsee wajjin ciisuuf fedha foonii jechuudha.
Garuu qeesiin kuni keessiin ijoollee goomseetu ijoollee qabu ijoollee yoo namu caamma seetifaa qabaachuu danda'a rabbi. Garuu ijoollee mana barumsaati baatee goomseeti kan inni caakaa keessatti wajjin ciisuuf deemu jechuudha. Namooti baay'ee mana amantaa keessa ta'anii amala badaa qabaatanii mana amantaa sana maqaa baasan namoota baay'eetu jira jechuudha. Keessumatti wanta akkasii qeessota keenya viidiyoon tokko dheengadda ba'ee ture. Viidiyoo qeesimti guddaa jaarsa wayii durba wajjin mana bunaa ta'u kilaasii keessatti viidiyoo waraabanii gadhiisanii turan jechuudha. Meebi viidiyoo sana wal gaggeessaa viidiyoo irratti fiduu hin danda'a. Garuu wantoota akkasii kuni amantaa sana fudhatama dhabsiisaa deema yookiin amantaa sana maqaa balleessaa yookiin namoota amantaa sana hordofanii fi konfidensii dhabsiisa yookiin namooti suni itti salphatu waan kana. Maalfi namoota hooggantoota amantii isaanii ta'antu gaafa isaan gocha qoshaashaa akkasii hojjetanii dhalooti immoo maal irraa baratu jechuudha. Saniif kun hunduu Oromiyaa keessatti ta'e jechuudha. Keessumaa waa'ee amantii wajjin wal qabatee barana waan baay'ee deemaa ture waa'ee toshaa waa'ee maalii handaaqqoo maal ta'u san maal ta'u garuu yaada nama dhuunfaa lubadhanii qeesiidhaan irra kaa'an sana nama badaarra kaa'aniiti kan amantii sun namnillee amantii sanatti amanuuf mana sana keessaa yaa'aa jechuudha yookiin beetakiristaanii sana dhiisee gara amantii biraatti deemaa jechuudha. Saniif namooti amantii sun lubbuun tutturuu fi guddachuuf dagaaguu fi amantoota hedduu horachuu fi namoota qeessoo fi luboota amantii sana hoogganantu murteessaadha jechuudha. Warra akka duriyyee akkasii ari'anii baasuudha jechuudha mana amantii keessa. Caccabsaniidhaa kan baasuudha dhugaa rabbi. Maaluma waa'ee rummaanaa fi timira raasii himaa dhaggeeffadhu. Aboo namni paawara barbaadan dhiirti timira aananii fi deemaa hojii daakaa dhugaa billaaleikum. Maaluma waa'ee sitti himaa olla dhiiroo akkam isin goona. Mi'atis Nuuriyaa Aash Faatuma waan gootu laatti timira daakii deematti godhii ajaa'ibatti obaasi. Galgalaas obaasi ganamaas obaasi mee haa humna harkatu. Sigalee. Atillee gartee waan hedduutti yaaduu qabdaa bar. Isuma qofarratti hin dhiisin. Aboo ati immoo irra guddaa ifee eegiteeti. Ati gowwaa. Keessumattuu nulleen qaqqabne ammaaf ganaadha. Kichuudha nuti ijoollee waan taaneef namooti geessan namooti fuudharra jirtan yookiin fuudhuuf jettan namooti immoo gaala keessa jirtanii barumsa sheekirraa fudhaa jechuudha. Timira dammaan daattanii dhugdaniiti. Haati manaas immoo callistanii ilaalee abbaa manaa kee akka inni jabaatee jabaatutti qallabii murteessaadha. Aannan timira damma waliin bakee nyaachiste malee atillee yaadimu. Hin amaasin nama so namooti gaala keessa jirtu namooti fuudha yookiin waan akkasii keessa jirtan hubannaa irraa argachuu dandeenyu. Weebii gaafa guddan nus gochuu dandeenya yeroo isaa. Itoophiyaa waxay heshay deked yeelatay maaha ay heshay. waxyar kursiga ayaa waxyar gadaal u baxay lakkaay erguma bara darbe waggaa tokkittii kana meeqatu gadi baasee fira qawwaalee mana lakkaay hiriyyaa kee kan golaaf kan achi fagoo dirre bara darbe turanii barana qariin jiru karoora dheeraa wajjin adeemsa eegalanii otuu galman qaqqabiin biyyootti kan galani lakkaay erguma bara darbe karoora tarree naqxe nama meeqa geggeessuuf bakka awwaalaaf kadhatte abaluun du'eem jettee al meeqa akka dubbatte huccuu gaddaa koffatte lakkaay du'a akka malee dhufe handhuura gargar cite nagaan boqodhu jettee meeqa akka maxxansite lakkaay kan waliin hojjettu kan waliin barattu ollaa makeessi biraa kaleessa fayyaan turree arra maal ta'ee firaa jettee karraa jeffatte du'aa boo'icha dalgaa lubbuu jiraattar caate akka fixeensa margaa lakkaay waaqa baranaan si ga'e galateeffadhu taa'i atabbaa carraa taate baranas oduu aagaa dhageesse eeyyee baga waggaaraa geesse. Lakkaay dhugaa wanti baay'ee nama dhibu wanti baay'ee nama gaddisiisu ji'a kana keessa jechuudha ji'a kana keessa dhugaa waaqayyo nama sadi ijoollee wajjin guddan ijoollee wajjin baran ijoollee safara tokko ijoollee ollaa namni sadii du'eera. Lakkaay nama akkamii qabu reestiin piisettee istoorii goote yookiin poosti goote ji'a kana keessa nama sadii godheera. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Ijoollee kichummaa na baatee yeroo karaa taftu baay'ee nama gaddisiisa. Keessumattuu ani ijoollee hedduun beeka. Ijoollee safara kooti, ijoollee ollaa kooti, ijoolleen beeku baay'ee.
ji'a kana keessa garuu nama 3 ijoolleen beeku ijoollee qaamaan kaanduu suuraa meeqa wajjin qabachuudha nama 3 kana an beekochaan jira malee namooti doonni hedduudha ollaadhaa safaraa maatii namooti keessaan duune yertuudha bara kana duuti ilmaan Oromoo irraa uummata Oromoo irraa hin dhaabanne ijoolleen qabsoof jettee mana baatee karaatti umaa jirti namni hedduu lubbuun darbaa jira hamma kana keessaa moo darbanii har'a ga'uun waan guddaadha dhugaadha wanti lataan jedhe hedduu namatti dhaga'ama akka kiyyatti baay'ee nama gaddisiisa baay'een gaddaa maaliif ijoolleen beeku hedduutu dhumee hedduutu lubbuun darbee sanuu beekaa waan galata jechuun beekaa kana sana ammoo qabsoon akka duriituu ta'e seenaan kee yaadatama ummati guutummaatti si deeggeraa maqaan kee dhaama garuu ilmaan haadha hiyyeessaa qofatu dhumaa jira. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif kaa'adde kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaan sirra qaba yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga itti deebi'utti ayyaana gaarii isin jechuu barbaada.